siyaamti iyyite taalaga akkamiin taati biitite sinjatti lafeen abbaa keeti irraddu imale akkamiin biyya teessi dhalti luyxun sumaale akkamiin biyya teessi dhalti luyxun sumaale. Kun Rashiid Haji janiini mudhii daawweetirraa anumaa biirooti akkasii gabbee asrii galuuf deemu. Ala sadhaqqabadhee dhaabbadhu jee. Rashiid Haji kun jaarsa. Isaa dhuftee hin jeene. Mudhii daawweetiin dhufe jee. Tole. Maal taatee hin jeene. Aboo bulchaa tokko haaree dhufe jaaniitiin dhufe eenyu jee gurbaan sun. Bulchaan haaranii dhufe anaan jeen. Xiqqoo na dubbisi jee. Hootiyyeetiin dubbise. Nuti inassan Soomaalee jala bulu jirra jee. Tole. Oromiyaa tanatti ol yaanee asii haanee hanga Dr. Nagaasoo Gidaadaatillee dhayne. Nama nu jalaa dubbatu dhabne nuti miidhamnee nuti Oromoodha Soomaalee jalatti miidhamnee cunqurfamnee akka jabaa jirra. Gurbaan dhufe sun nama akkanaatii oduu tana dhageeteessi dhufee jee. Tole. Aboo moggaasee aduu dhiite anaa galee beelaan na qabdee biiroo ooletiin guyyaa kana guutuu asoolee mere. Tole. Kaayini gallaa mana kiyyattaan fe'annaa hin jeena. Fuudheetii manatti hin gale. Mana kiyyattii wajji haasawee hafate yaada jiruu fi waan biite sun keessa jirtuu fi waan taate cufarraa fudhadhu. Amma guyyaa haanee bulee manuma taa'ee hin jeena tasuma. Achi booda amma galgala haana hoggaan dhufe dubbiin tun waan naaf ati qofa laallee haasofnee fixuu dandeenyu miti. Cinaaqsan dhaquu dandeessaa hin jeena. Een hin dandeenye. Karaan makiinaan jiru lafuma deeman. Cinaaqsan dhaqiitii manguddoo jaarsoo walii qabii cinaaqsan keessatti gosa jaarsoo jahanirraa nama tokko nama jahanaa fi diinjeera. Achirraa deemeeti cinaaqsan dhaqee nama jahaa miti nama 9 fidee dhufe. Wale Rashiid Haji kun. Jaarsoo nama jahaa fi girii nama tokko. Nama 2 girii nama 3. Fidee dhufe. Nam 9 si fide. Nam 9 naa fide. Uummata girii kanaas wanni fidee wanni fidiin jeen nama girii jajjabaa yoo agartee dubbii akkanaa jira haala naa himami. Girii jaarsoo keessa jiru jaarsumaa fidiin jeen. Achittiin amma jara kanaan manuma kiyya ta'an jeena. Jara Saayilanu. Jara Saayilanu jaartiiti uummanni hundurra qubate waan rabbiin asin naa fideef hin beektu. Ficaa boqqolloon sii daasisa moo qamadiin sii daasisa shuuruma godhiif hin jira. Aannan ittiin bitaa aannan itti bitii. Jara kanaa wajjin teenyee mari'annee baati 9 mana kiyya taa'e uummanni sun. Jarri Saayilan amma jaarsoo dhufe kun. Jarrichi gadi dhufe kun kaa. Amma ani asii qeetiin mudhii daawwee tana dhaqee karaa mudhii daawweetii fi mul'isaa fi hanga jaarsoo jidduu kana uummatuma gartee addaa sun jiru karaa kana akkanatti dalagaa jeetti dubbadhee biraa odeef. Warra kotorobaantiitii jira kotorobaantiin tunis makiinaan karaa kana deemti uummata ijoollee karaa irratti hogguban karaa bakka badde tolchisiisa warra kotorobaantii kanaas itti hime. Nama karaa tolchuu jiru waa kannataniif malee biran dabrina. Namni maallaqa hoo harkatee mire. Amma biyyi waldaleessisuu eegale. Biyyi waldaleessisuu eegaltee mi. Namni cufti addeela karaan isaa bakka makiinaan itti dhaabbatu dongoraa fudhateetuma itti ba'a. Makiinaan hoggaa dhufte anaa dalagi jecha dhaabbatee harka qabaaf. Qarshii 50 yookaan qarshii 30 qarshii 40 kan nuuf malee biran kutu. Zamana sunitti qarshuma 2 fi 3 waa bitatta. Karaan dalagame ilaa asii fi cinaaqsan jidduu. Tole mootummaan Somaaliidhaa kan islaama jijjiirra jara kana waan takka illee godhaan jirtu. Wanta akka manni barnootaa jiru manni hakimaa jiru uummanni kun rakkoo isaa keessa jiran gargaarsa yoo fidan warra 5 luuqaa tokko walitti kannan warra 5. Gargaarsi ilaa dhufu hundinuu uummata kan nyaanna qabu. Uummata kan nyaanna qabu. Rakkoo uummanni itti jiru hogguun arge itti gaddiiseetiin walgeenu yaaman Finfinnee Adaamatti Haraar Finfinnee walgeenu yaaman. Amma ati bulchaa aanaa jaarsolaa Finfinnee si yaaman. Nama meeqan daytan? Nama 4 moo 5 daytan. Aanaa jaarsolaa qabutanii. Lakki as tofur laafgaas namuma lamaan daytan. Naaf itti gaafatamaa dhaabaatu asirraa deeme. Eessa daytan? Finfinnee daytan. Wagga Finfinnee daytan akkami jira hawaasni jedhanii ziwaayii bakki walgeetti godhan.
Ogochida inni uummanni akkamii jiraa jan. Aya. Dhagayaan jeenbo. Aha. Nu barsiise mootummaan baatii meeqa barannee baanee dalagaa dalagu jirraan jeen. Aya. Ammoo rakkoo takkaan harkee injinani aanaa jaarsoo hoggaan dhaqe. Aha. Sa isin uummata Oromoo cufaa qabsoo'intu immoo cinaa tokko qofaa qabsoo'intanii jeen. Aya. Uummata Oromoo cufaa qabsoo'inee jeeboo gurbaan achirra jiru sun. Aya. Uummata Oromoo cufaa bakkan qabsaa'inni siiman jeen. Aya. Aanaa jaarsootii kaasii aanaa janga jijjiga geessutti araddaa 50-60 haa ta'uu jiraan jeen 80 haa ta'u. Aya. Lafti Oromoodha. Uummanni kun cufa Oromoodhaan jeen. Aya. Mana barnootaa tokko hin qabaniin jeen. Mana hakimaa tokko hin qabaniin jeen. Tole. Raashinni gargaarsi isaan hin ga'u namni dhumu jira. Uummata kana Somaaleetti gammuramanii uummanni kun Somaalee mitiin jeen Oromoodha. Aya. Absootanaan eegale hamma. Tole. Godinaas ittiin hime gattaa'ee Aya. gatteessisee. Ardaalee 50 ol lafa Oromoodhaati. Somaalee jalatti bulanii ammoo huma argachaa hin jiran. Uma argatan jiraniin jeen. Waan mootummaan kan jiru takka argachuutti hin jiraniin jeen. Tole. Karaa jijjigaatii yoo deemtu bakka namni tokko hin jirretti manni barnootaa kan daawwitii kun ijaaramee jeen. Manni barnootaa kan daawwitii fakkaatu kun. Kan namni tokko ittiin baran. Kan namni tokko ittiin baran. Bakka namni keenya akkana jiru tana mana barnootaa dhiisii haakima bakka itti dhaqan hin qabaniin jeen manni. Walis seenne haa mootummaa walgahii amma haa walgahii hunda nu yaamna. Kun yaama cimaani dubbii tun naan dhumne dubbii naan dhumini jiru maan jaanka. Hanga namni jibbu takkatti yoggaa walgahii harka ol baasu waa'ee cinasan dubbachuu deemta naan jira. Waa'ee cinasayyoon dubbadde wanjalaan seenaa hin jira. Waan uummata suniitu Oromoodhaan dubbachuu jiraaf hin jira. Dubbii dhoowwite amma aanaalee ollaa kana. Nam 25 irraa yaamaa jiran nama jajjabaa manguddoo. Lafoo amma Somaalee bulaa jirtu tanarraa. Lakki aanaaluma ollaa amma fakkeenyaaf nuti aanaa jaarsoota irraa nam 25 aanaa cinaqsan ka Somaalee jala bulusun irraa nam 25 Somaaleenis akka bittu. Akkasumas deemee naannawee haasiin karaa kanaan ilaa Hawaashitti. Tole warri daangaara jiru kun aanaalee hundi akka walitti dhufu. Somaaleenis nam 25 Oromoonis nam 25 akka bittu awrii gad dabarsan. Amma maaliin godhan Somaaleen silaawuu akka warra cinaqsan kana jaarsoota akka isiin hin finne dubbiin naa galtee jirti. Tole. Ka'eetumaan jaarsuma tana ta'ee halkan bilaana baase. Nam 25 cinaqsan sun gartee cinaqsan dhaqeetumaan halkanuma kana warra kotorbaantii ijaaradhe. Manguddoo nam 25 cinaqsanii fuudhe. Nam 25 jaarsoo hin fuudhe. Harar geesseetumaan makiinan naqe. Amma warri Somaalee kunis warri jijjigaatis nam 25 godee irraa fidaniiti. Cinaqsan bakka bu'a jedhanii. Cinaqsan bakka bu'a jedhanii fidanii sana. Cinaqsan irraas nam 5 itti hidhaan. Warra isaan deeggaru gartee. 6 kiiloo yuunivarsiitii walitti dhufne haa. Finfinneetti. Finfinnee. Ati nam 25 cinaqsan irraas fuutee jirta. Annam 25 cinaqsan irraas fuudheetiin jira. Oromiyaa irraas fuutee jirta aanaa jaarsoo irraa. Aanaa jaarsoota irraas fuudheetiin jira. 50 siin haqan. 50 naan haqan. 50 cinaqsan irraa 25 cinaqsan irraa fide kana maquma seeraan waan jeen maquma jaarsootiin hin naqa. Amma hoggachi seentan waan cinaqsan dubbatanii jira. Walgahii irra godhani. Namu waan ollaa keessa hin jiru waan gadda keessa hin jiru dubbattan rakkoon ani dubbachaa ture sun isin coo dubbadha. Tole. Uummata kiyya jaarradhe. Walgahii seenna jaarsa tokko jira amma waraqaa summee Mandeellaa jedhanii anaaf baasee maqaa Mandeellaa jedhan sun. Baatii 9 na bira taa'eemi. Tole. Qabsoo tanaa sirra du'ina wajjin. Ati Mandeellaadhaan jedha. Ittiin maxxanse maqaa Mandeellaa sun. Inni maqaansa Abdullahi Hassani maqaansa. Tole. Akka jeen kaakkuu walgahii seenne harkuma baase amma warri cinaqsan irraa fuudhanii achi dhufee intala takkaa jira Amina Baastoo jeniini isiin teenyuma jaarsoodha. Akka yatte. Soomaalota fuudhee geessi. Isii Somaalee geessi. Eenyuun naatu Jummaana jettaniin dubba. Gurbaa tokko.
Ana afaan Somaaleetiin dubbadha. Afaan Oromootitti eenyuun na jijjiiraa anaa jijjiiraan jira. Na dhagayaa jetteen mootummaa. Wanni amma gamanaan taa'u cinassan ja'ee gamana taa'u wanni ammas gamana taa'u kunis warri Soomaali jee gamana jiru kunis warri jaarsoodha Oromoodha jee gamana taa'u kunis cuftinuu Oromoodha jetteen. Ka Somaliin fiddee fi Kan Soomaaliin fiddee fi kan Oromoon fiddees cuftinuu Oromoodha shanyii takka jetteen ammas cuftinuu jaarsoodha jetteen. Rakkoon cuftinuu rakkoon isaan dubbatanis rakkoo manu jirtu jetteen. Dubbachuu sodaachuu jirra malee. Abbaa Tsaayyee walgahii sun gaggeesse. Dubbadhaa jamboo. Walgahii bas 6 kiilootti gaggeeffamtana. Achii hoggaa guyyaa duraa akkasitti dubbannee gabbaane siyaasaan Somaalee irratti dalage Somaaleen agarte waan agarre. Uummanni nan geesse kun cuftuu warra cinaasani. An maqaa jaarsootiin hin geesse. Achii hoggaa kan ammoo rakkoo cinaasan dubbatan. Warra cinaasan ta'an. Warra cinaasan ta'an. Intaltiin isin deeggarte. Intaltiin nu deeggarte. Gurbaan tokko jira Zakariyyaa jedhaniin inni jaarsuma. Inni baarlamaa bakka bu'a. Baarlamaa Somaalee bakka bu'ee jechita. Inni jaarsoodha immoo. Ganama hogguu bakka walgeessanii walitti dhufne gurbaan tokko kunoo gurbaan sunii akkasii qubannan laate. Waan dhageeyaa xiqqoone. Gurra kanaan sobladhaa. Kunoo gurbaan halkan akkana dubbatan inni naa garte dubbiin. Gurbaan edee dubbannu sun kunoo kana jeesse qubasin laate. Sunii akkasii qubannan laate. Inni nan agarreef ta'a. Ana ammoo arke. Zakariyyaa kana akka natti raqa jeechee bara. Zakariyyaa jaarsoo kana. Nat dhufee bara. Wariyaa manneen dhulka harribee baa ta'e naan jee. Isa kana nama inni ta'e hin beeku ani immoo gurbaa kana irra dura nagarre. Anis hangaan achi deemee ijoollee jaarsoo tana waa gaafadhee ani cinassan kana wayii beekaa wayi nama inni ta'e hin beeku. Manni dhulka harribee baa ta'e naan jee. Namatichi balleessanii siin jee. Hajaan sunii hiinaan jee. Dhulkaan harribee jirtee ani dhulkaan hagaajjiyyee jira. Achi hoggaa inni kas jee na bira kutee inni jarjaraa deemu jira. Achi kuteen anis amma deemee Amina baastoo saniin gaafate. Gurbaan akkas naan jee sun gurbaan sun akkas naan jee ni beeytaa hin jeen. Zakariyyaa Abdi Subaglee jedhanii naan jette. Jaarsoo warra dhankaati naan jette. Inni baarlamaa Somaalee bakka bu'ee nama nuti Somaalee jee uummata kana gadhoorku jiru irraa tokko naan jette. Boruus walgahiin kanaa guyyaatti 15 moo guyyaatti 20 deemu ta'a bara. Guyyaa lammaffaa waliin dhufna. Bare mun barreessa. Barte. Ittumaan dhage. Assalaamu alaikum hin jeen. Waalaikum salaam je. Manni kiddatti ibsadee baa ta'e hin jeen. Deebisaa inni kalee na kan deebiseef mun deebisneef. Deebifteef. Kaalee walaal. Manni kiddatti ibsadee baa laguun. Adiga ibsadee jaarsaa ibsattee hin jeen. Walitti deddeeffanne manaa fi inni. Kaalee sidaa maa'ee walaal waan wal hawaash wal sheekkeessan inni hootu jiyaa kana qabee achi deemee kursiisa kara gattettee. Nama inni hin dandeenye ta'uu isaan arge waggaatti walitti dubban. Afaan Somaaliitis akka inni beekutti hin beeku. Daran beekte. Daran hin beeku. Waggaas naan jee arraa. Laaqanni afeerraa narraa kan narra jira naasti afeerraa jimala hiyyatti. An jimaa siibii taan jeene jeenis. Jima beetiimi Somaale jimaa kana. Anis jimaa siibii taan jeene. Warra godinaa takka ayyaanna makiinaa san fudhannee bakka jimaa dheennee jimaanii biteef kiiloo akka biraa tana qarshii 250 biteef. Har'a mana fayyadee kan mana saana geessa. Mana saana geesse. Footoo albama footoo keessa guuran kana garte kana gabbaasee na agarsiisa. Tunis jaartiitiyya, tunis kaadhimaatiyya, tunis Ameerikanaa jirti, tunis Awustiraaliyaa jirti, tunis Maarree jirti, tun Kanadaa jirti, tun Oswiidin jirti, tun Jarman jirti, tun kan Ingiliiz jirti. Sadu ati beeroma ati jaarsuma beeraati maalin jedhee dhalaa kun jaartii takkumaan qaban jedhe. Takkittiin sun ilmaan kiyya keessa ma jirti jedhe. Amma naa beekati. Fardii walitti dhufneef walitti haasofnu hin jedhe.
mee jaarsootan ati gosatee lakkaawi jaarsootan bakka isin itti Somaaleen naa galtuun Nahimi. naa himiin jedhe. Haya. Ati lakkaawi jaarsoon bakka itti Oromoo galtu naa himin han jedhe. Haya. Lakkaaweetiin jaarsoon ilma daga ka qallooti qallo ka bereento ka Oromootiin jedhe. Akkasiin jaarsoon Oromoo galtiin jedhe. Abbaa kiyyarraa kaaseetiin hanga bereentoo Oromootitti ichi lakkaayeef. Haya. Ati mee lakkaawi atuu mataan kee ilma eenyuutiin jedhe. Haya. Lakkaawwadhu meechi bakka itti walitti dhufnu gunaaf ati jaarsoo guweesse walitti dhufnee mi'e. Atuu akkasii Oromoo taatee beekiin jedhe. Somaalee irraa nyaadhuun jedhu si Somaaleen mindaa si kabalu jirti mi'ee irraa nyaadhuun jedhe. Haya. Ammoo lammiiteen gurguratiin hin Malee uummata hangeen jikkin. Sun wasaqummaa lammiiteen gurguratiin hin jedhe. Haya. Halkan kana eega galgala walitti gatteenye hogga subii azaananiin adda yaane. Tole. Akkasuma walga'ii dachaane. Haya walga'ii dheeytan. Walga'ii oollee har'aasi mootummaan akka taatu taate referendamiin haa gaggeeffamu murteessa. Tole. Naannoo sanitti. Naannoo sanitti referendamiin gaggeeffame. Mormii isin dhiyeessaniin. Mormii uummanni dhiyeesseen kaa'e. Haya. Referendamiin gaggeeffame. Uummanni bakka ibiisaatii fedhu haa filatu. Tole. Akkasitti haa referendamiin gaggeeffame haa bara 97 bara 1997. 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Referendum gaggeeffame. Cinaaksanii fi naannoo sanitti. Cinaaksanii fi naannoo sanitti gaggeeffame. Aanaa meeqa keessatti? Araddaalee meeqa keessatti? Araddaa 80 fi waa keessa gaggeeffame aanaa Cinaaksan. Araddaa 80 fi wayii keessa gaggeeffame. Tole Oromoo fi Somaalee jidduutti. Somaalee jidduutti. Araddaa 54tu Oromoo filate. Oromoo himate. Filatte eegnuti Oromoo dhette. Araddaan 33 moo kana nuti Somaalee jenna. Warri kana jiruunis jaarsuma. Jaarsuma tole. Bakka amma rakkoon deemaa jirtu bakka amma namni itti wal fixaa jiru sun warra gaafas harri beemee dubbii gaafas gartee rakkoo seenteetu ilaa arrallee deemu jira. Ilaa arrallee. Tole amma araddaalee 54 Oromiyaa filatan referendamiin 33 nuti Somaalee jaan. Pookeet janii nuti Somaalee janii Somaalee filatan. Warri kana jechuun cufti isaaniitu jaarsuma beeka. Jaarsuma tole. Somaaleen yoo xiqqoo yoo keessa jiraatte abbaa warraatiin lakkaa'amti malee. Jaarsuma. Alhamdulillah referendamiin hogguu gaggeeffame. Aanaa jaarsota irraa nama achitti gara Madiinaan jan nama bakka sun taa'ee referendama kana gaggeessu. Gurbaa tokko Ramadee Mahammad Yuyyaa janiini. Ammaa godina Harargee ba'aa keessa dalagaa. Tole. Isaan Ramadee namni achi taa'ee referendama san gaggeesse. Mahammad Yuyyaati. Mahammad Yuyyaa sani. Tole dhalata aanaa jaarsooti. An jaarsoo taa'ee dhalata aanaa jaarsooti. An jaarsoo taa'eetiin gabaasa isaan achirraa guyyaa guyyaan naa ol dabarsan asii Oromiyaa fi godinaaf ol dabarsan. Eenyutti gabaafta godinaa fi Oromiyaadhaaf? Godinattiin gabaasa bulchiinsa godina. Oromiyaattis biiroo dhaabaatittiin dabarsa. Juneeddii faas telefoonaan dubbiseetiin kannaaf. Juneeddii isaa dolaa. Guyyaa referendamiin gaggeeffamu Juneeddiin telefoona biraan deeminaan jee halkan achi bakka telefoonaa bulii biiroo mana keessatti hin gallinnaan jee. Biiroon bulee halkan sun. Tole hin deemne referendamaan gaggeeffamu. Eenyu kamoo hanga hubannu achi sossooyinii. Achi durattiin Juneeddii bira dhaqee odoo jirru akkaan jeen. Juneeddiin kun diida waaleet kana dur gaafa bishaan dalagusan gaafa dargii gaafa biiroo bishaanii irra dalagusan beekaa. Jaarsoo akka ta'an uummata kana cooanii beeka. Keessa deemee bishaan laaluu ture. Juneeddiin jijjigaa tanaatti daan akkamiin jeen. Referendamii tanatti magaalaan jijjigaa ture deemte nuti ni moonaa beekin jira. Referendam jala seentu isinis. Magaalaa amma Tigreen tunis mootummaanis ni jiraati. Magaalaan tun magaalaa guddittii naannoo Somaalee taatee jirti. Ija nurra deebistee booda miidhaa onnee nurra fiddi akkamii. Tanaaf irraa dhiisimee hanguma kana argannu isiis marsaa lammaffaa itti yaana. Juneeddi saddu siin jaa. Sila gaafa sana amma jijjiga referendam cinaasan kana jala seente
milkiin ni jira. Cufaa dhibbarraa dhibba akka moonuu hin beekan. Maaliin hubannaa kan argatte yaani jijjigatti daataa qormaata gaggeessite qabdaa jijjiga keessatti. Qormaata geggeesseen qabee. Haaya. Ogeeyyii deemeetiin bar maallaqa hafalee daataa biiroo istaatistii gartee lakkoofsa uummata. Tole. Baasee biiroo isaanii dhaqee odoon jaarsoo ta'u achitti baasee. Oromoon magaalaa Jijjigaa keessa galtu hangana. Oromoon magaalaa Jijjigaa keessa galtu qofa osoo hin taane Amaarrinii fi Oromoonii fi warri biyya sun jiru Tigree fi namni bakka biraatti irraa dhufe hojjetinu mootummaa sirnaan nama gaggeessu bada. Soomaaleen ammoo warra mana qabalee keessa jiru yoo Soomaalee ta'uu baate keessaa gatariiti. Keessaa gayyaafti. Akkasin laaleetiin uummanni kun nu filata iyyee yaade. Waan gaa mootummaa bulchaan kee tokko jeefirraa dhiisuu wayya. Tole amma fakkiin Oromoo meeqa taatichitti? Ammaa harka dhibbarraa 90 ol yoo taane malee. Yani ammaa 190 ol jecha Oromoon. Tole amma daataa gaafa san argatanitti hin baane. Daataan san gaafa maal ibsa? Dhibbarraa 97 ol 98. Ha gaafa sanii. Amma Somaaliin dhibbatti yani 5 yookaan 3 huma jechuudha. Dhibbatti 5% 2% 3 Somaaliin. Tole. Amma jijjiga akka ittiin daballe Junayd isaa dolaa si waakkate amma cinaa sanitti fi naannoo sanitti referendamii gaggeeffame aanaa 50 arata 54 keessatti. Arata 85 keessatti. Anallee isumaan na deeggare gaa'imee fe'e. Anallee cimina isaati isaan akkasiin na deeggare. Junayd isaa si deeggaruudhaani. Referendamiin kunuu sababa akkasii itti gaggeeffameef. Namni gahee guddaa taphate tokko Junaydidha. Tole. Tokko jira amma gurbaan sun bakka inni jiru hin beeku ambaasaadara ta'ee naan jira ammoo inni Xaafaa Tulluu jeniin. Bakka tana jira bakka tana kutee hin beeku. Lafti lafa Oromoo fi Somaaliin irratti harka wal qabu kana akka referendam kaasee gaggeessu jira lameen kanaas gargaaree jecha. Jarri lameen kun hedduu. Tole. Abbaa Duulaan illee deeggarsa keessaa qaba inninis. Inni itti gaafatamaa dhaabaati yeroo sana Abbaan Duulaan. Tole inni isin gargaara jecha. Akka ajaa'iba. Gullalleettiin itti dhaqe biiroo isaa. Tole Abbaa Duulaa. Maal itti himte? Akkana jirraan jeen. Jabaadhu naan jee. Waan eegaltee tokko sodaattee ibsuu kan ta'eef ittuma fufi naan jee. Itti fufi siin jee. Tole mooraalii sii cimse. Mooraalii jabaa naa kanneeti. Amma cinaa sanitti referendam gaggeeffame naannoo sanitti. 84 Oromoo taate 33 Somaalii taate halkan referendamiin ibsame san maaltu ta'e? Halkan referendamiin ibsame ani jaarsoon ta'a bakka telefoonaatiin bule biiroo keessa mana kiyyatti hin galle. Tole. Warra jijjiga jiru warra kotorobaantii kanaaniin telefoona neetworkii yookaan jijjiga dhaqaa warra kotorobaantii makiinaa foora fi tanaaf jira makiinaa fudhadhaa jijjiga dhaqaa cinaa bilbila. Yookaan bakka neetworkiin dalaguu jira tulluun rabbaati achirraa naa bilbila baddaataa waraqaa san fudhadhaa maamayyuu yaa fudhadhaa jeetiin. Mircaa boordiin beetee galgalama sa'aa 2 duratti baasaa daataan hanganaa bee. Ibsa. Naa hime maamayyuu yaa bakka tulluu sanirra dhaqee naa bilbilee. Qalama fi waraqaan qabda eenyuun qaba. Kunoo akkana araddaa argannee baay'inni uummata keenyaa akkana magaalaa Cinaasanitti akkamii argannee hin jeen magaalaa Cinaasanitti 0 fi 02 isaan namaan kan argatanii nuti kan argannee magaalaa lachuu araddaa lamaanittuu nutu moo'ee naan jee. Tole maashaallah. Achi taa'eetiin anis halkan Junaydii bilbile inninis biiroo ta'a hin geemne gubbaan sun hin galle. Maashaallah. Itti bilbileetiin itti meetoora sa'aa 5 moo sa'aa 6 kan argamasa. Injifanne jetteen? Injifanne hin jeen. Niin gala jeegana. Maashaallah. Inninis akkasii galeetiin anis mana kiyya gale. Haalli ittiin Cinaasan ittiin Oromiyaa jalatti ittiin deebiftan kana fakkaataa jecha. Haalli ittiin Cinaasan Oromiyaa jalatti ittiin deebisne zamana sunitti kana fakkaataa.